Ashamaa harka fuudhee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota hinaantubee nageenyii fi jaalalli bakkuma jirtanitti hunduma keessaniif jaalalli rabbii haa baay'atu jecha akkasumallee biyya keenyaaf tokkummaa jaalala nuuf haa kennu jecha asumarraan har'aa waan baay'ee garaana nyaatee obsuun natti ulfaate tokko jechuudha isinii qabadheen dhufee jira. Innis maanni akkuma suuraa kanarratti argaa jirtanii fi akkuma samuuna kana jechuudha tibba kana social media irratti deddeemaa jirudha jechuudha. Isuma kanarraa kan ka'e anis yaada mataa kootii irratti kennachuuf yookaan immoo anis waan natti fakkaate tokko jechuudha akka namummaatitti wanta natti dhaga'ame tokko jechuudha. Maaliif anillee shamara yookaan haadha biyya ormaa hojjettu mana namaa hojjettu keessaa ishee takka waan ta'eef jechuudha. Egaa haati keenya kun akkuma asirratti argitan dhugaa dubbachuudhaa fi umurii isaanii kanaan biyyaa ba'uu nuyyuu isaaniif hin malu ture garuuti haa ta'u rakkoo keessan taa'u harka namaan eeggadhu jedhu jechuurraa kan ka'e jechuudha. Dhufanii biyya namaa jechuudha. Rabbii milkeessee erga dhufaniin booda mooyyuu jechuudha. Asitti birrii isaanii birrii ji'a torbaa jechuun dhugaa dubbachuu birrii ji'a torbaa jechuun Itoophiyaa yoo deeme maal akka hojjetu hundi keenya iyyuu hin beekne jechuudha. Birriin ji'a tokkootu nama marartiyan ji'a torbaa dhiisi. Birrii ji'a torbaa irraa fudhatte jechuudha. Dallaalittiin biroo jechuudha. Biroo jedhu malee maqaatu biroodha. Asitti nama gurgurachaa yoo ijoolleen hojiidhaa baate hojii rukutaa jechuudha. Caammaa faallukarraa baafatanii yeroo itti rukutantu jira jechuudha ijoollee. Ani maquma biroo jedhamu kana gurri kiyyaayyuu dhaga'uu hin barbaadu. Sababni isaa waan ofii kiyyaa achi keessatti rakkadhee argeefilleedha jechuudha. Waan na rakkisanii argeefilleedha. Waan osoon ani ilaalu hiriyoota koo irra waan naga'u osoon ani ilaalu jechuudha. Yoo isaan jechuudha ijoollee caammadhaan lukarraa baafatanii caammaa yoo rukutan jechuudha. Sirumaattuyyuu bakka maal jedheen isinitti hima jechuudha. Ani biiruma kana naaf fidi yaa rabbii jedhee tana rabbii kootti boohee gaafuman biroo biyyaa dhufu jechuudha. Maaliif haalli isaan hojjetan sirrii miti jechuudha. Isarraa kan ka'e immoo ijoollee haaraa jechuudha. Birrii isinii ergina jedhanii irraa fuudhanii jechuudha achumaan achitti hambifatu jechuudha. Ijoolleen garaa isaanii hidhatanii garaa qooqa madaamiin tokko kanuma beekamu jechuudha. Garaa qooqa isaanii hidhatanii beelofne dheebonne osoo hin jedhin jechuudha. Hojjetanii gaafa isaanitti kennan isaan immoo hin erganii jechuudha. Biroorraa isinii ergina kana isinii goona akkas isinii goona jedhanii birrii irraa fuudhanii achumaan hambifatu. Yookaan immoo wacii kiyya jedhaniitillee jechuudha. Hiriyaati yaa amma birrii baay'ee narraa birrii hanga ishiin irraa fudhatte garuu natti himne yeroo sana wajjin dhufnee turre wajjin dhufnee nu hunduu haaraa waan taaneef gargar banne jechuudha. Kan gargar banne ani gaafa bilbila bitadhu akka tasaa ta'e bilbila obboleessa ishee naa kennitee turte yeroo dura biyyaa hin dhufin jechuudha. Finfinneetti yeroo addaan bahu fennu kan waliin arginu jennee bilbila walirraa fudhannee akka tasaa anatuyyuu bilbila dafeetu argate jechuudha. Ishii yeroo sanii kanan ani dubbise bara akkana naan jettee jechuudha. Baay'ee saniinuu yoo isaan rakkatanii dhaqan maal godhu kan achitti namoota afootti madaamota afootti biroo keessatti yookaan caammaa lukarraa baatanii yookaan xiffiidhaan yookaan waan garaagaraatiin rukutan yoo galan jechuudha manatti jechuudha istilliksu jechuudha. Mana fincaanii keessa na seessiste na sillissite fooxaan morma kiyya nama deesse naan jette dhugaa dubbachuuf nan boohe waan hin godhu dhabee jechuudha. Egaa namni keenya kana raawwachaa jira walumaa galatti biyya nu fide kan nuti taphachaa jiru nama keenya malee nama biyya ormaa nama biyya nu itti dhufnee kanaa miti jechuudha. Namni biyya nu itti dhufnee seeraan hojii keenya yeroo hojjenne nutti hin dubbatan jechuudha. Yoo tokko yoo ta'e malee dhugaa baay'ee gaariidha jechuudha Araboonni. Kan keenya garuu Habashoonnis ta'e namni bakka lammii kiyya jettanii itti of kennitanii isiniif hin ta'u jechuudha. Nuuf hin ta'u jechuudha. Nu shamarran biyya ormaa keessa hojjennu kana jechuudha. Garuu dafqa keenya nyaatu maqaa keenya birrii argatu jechuudha. Maqaa keenya maallaqa nyaatu jechuudha. Hawaala isinii ergina jedhanii birrii irraa fuudhanii achumaan hambifatu jechuudha.
amma namittiin tun dhugaa dubbachuudhaaf haadha ishiidhaaf taate haati tun rukutamuu dhiisitoo kabajaatu ishiidhaaf mala. Haadhan qabdu ishiin haadhan qabdu ta'uun ooltu. Guddisa baddeedha kan haadha ofii akkana gootu. Silaa nahuufii qabdi. Silaa maaloo yaa rabbi umurii kanaan biyyaa baanii jettee yaaddee fi birri sanillee yoo erguufillee barbaadde ergitee fi haala saniin jechuudha. Haadha teenya tana jajjabeessuu qabdi turteeyyu. Ishiin garuu jechuudha birrii ji'a 7 irraa naqattee hin rukutti jechuudha. Hammaal ta'eef rukutamti haati. Sirumayyuu ijoolleen biyya ormaa hojjennu maaliif rukutamna? Hojjechuuf biyya ormaa dhufne malee reebbamuu rukutamuuf dararaan garaagaraa nurra haa ga'uufi miti jechuudha. Hojjennee of jijjiirree maatii keenya jijjiirra harka namaan eeggannu jennee dhufne malee rukutamuu reebbamuu akka qoshaashaatti ilaallamuufi miti jechuudha. Nuti immoo qoshaashaa miti dhugaa. Namoonni biyya namaa keessa mana namaa keessa madaamii keessa hojjennu kun nama kamiinuu wal qixa nuti jechuudha. Nama kamiinuu abbaa qabeenyatis haa ta'u hiyyeessas haa ta'u waan nafee haa ta'u namni addunyaa kanarra jiru hundumtuu tokkicha jechuudha. Bara wayyaatillee rukutamta. Namittiin haadha teenya tana rukutte bara wayii Waaqayyoon sillee si rukuta. Immoo ulee rabbii sodaadhu ulee namaati miti jechuudha. Ati situ namatu rukute booddeerra immoo akka rabbii keetiin rukutamtu yoo amantaa qabaatte. Amantaa maal qabdaa miti? Osoo amantaa qabaatte haati tun garaasii nyaatti turte. Osoo laphee qulqulluu qabaatte haati teetun garaasii nyaatti turte. Gaddibisii ቆሻሻን ነገር ናት በእውነት አሳዘነችኝ የቺ እናታችን ማለት ነው። እና እንደዛ እላችኋለሁ ብዙ አማርኛ ስለማልችል ማቆቆንቃ ነው ማወራ እና ባየ ገራና ኛት ጀቹዳ ኦቦሌቲን ሃቲ ኬኛ ኩን ጀቹዳ ኤዱ ገራና ኛት ነዱኩበ ጀቹዳ የሮሽን ብሪ ኮነራ ፍራተ ነዱ ሀራው ሙሪሳኒ ካናኑጋ umurii isaanii kanaan dhufanii too biyya namaa hojjechuun isaanii dhugaa haadha akkamiiti isaan dhugaa dubbachuudhaaf haadha yoomiyyuu dagatamuu hin dandeenye jechuudha. Wayiif aarsaa kaffalaa jiru malee ofii kiyyaaf qofa jedhaniiti miti jechuudha. Haati kun tarii ijoollee isaanii barsiifachaa jiru ta'ee tarii waa wayiitirra jiru jechuudha. Kaayyoo wayii boru waa wayii lafatti dhiisuudhaaf umurii isaanii kanaan biyyaa ba'an jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Qixuma haadhitiyyaa amma haadhitiyyaayyuu hanga isaanii kana wanni hin jenne jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hangafa haadhatiyyaati ta'uun oolan dhugaa dubbachuudhaaf. Isaan umurii isaanii kanaan biyyaa ba'uun ofii isaaniitiif nyaataniituma yookaan waan nyaatan dhabanii osoo hin ta'in waa wayii qabu waa wayii dhaloo isaaniitii lafa godhuu barbaadaniiti yookaan karoora wayii qaba namni umurii kanaan maaltu biyyaa na baase jedha mana ofiitiyyuu gadi hin ba'u jechuudha. Kan biyyaa bahee hojjetu achaa dhugaa dubbachuudhaaf goota haati keenya kun jechuudha. Isheen immoo ishee akkas gootetu sareedha. Wanna takka hin beektu gatii haadhaa hin beektu. Haati ishiin dhallee ishiin jechuudha. Barandaa irratti darbamte barandaa irratti guddatte. Ishee barandaa irratti hin guddanne ishee gatii guddatte ishee gatii haadhaa hin beeknetu haadha akkana godha jechuudha. Ijoolleeyyuu yoo ta'e maaliif rukutamna? Maaliif nu rukutu? Maaliif birri keenya seeran nu ergan seeran ergu yoo dhiisanis immoo dhiisudha jechuudha. Birriin keenya immoo humna keenya dafqa keenya xuruurfannee finna malee teenyetii miti jechuudha. Xuruurfannee jechuudha. Olii gadi fiigaa oolle hirriiba keenya dhiisne ganama yoo ka'uu baanne madaamin ijaan ol nu fuute gan nu fuuteeti jechuudha. Mana fincaanii gandaa dhinneeti jechuudha. Isaan garuu asitti biirootti nu fidanii biiroo dhadhanii asitti ol nu naqanii jechuudha. Waan barbaadan ijoollee irratti raawwachaa jiru jechuudha. Dhugaani maquma biroo jedhamu kanaayyuu dhaga'uun fedhuani. Maquma biroo keessattuu warra Dubaay kana warra nyaattu shigaaramoች የዱባይ ቢሮ ማለት ነው። shigaaramoች ናቸው እናንተ በእውነት እና ቢሮማ ዱባይ jedhamu gurri kootu dhaga'uu hin barbaadu jechuudha. Sababni isaa waan narra ga'eef waan hiriyoota kiyyarra ga'e waan jiruuf isa immoo guyyaan galeen dubbadha jechuudha. Har'an dubbadhu guyyaan biyya koo gahee waaqayyo biyya kiyyaan na gahe anillee nan dubbadha gubata kana jechuudha. Inna haati keenya kun immoo kabajaa malaaf yoo danda'ame ilmaan Oromoo hundi keessan jechuudha haadha teessan tana gargaara too biyya keessanii biyyattiin galadha jechuudha. Biyyatti haa galtu haati tun hundi ilmaan Oromootis haa ta'u Itoophiyaa martiinuu jechuudha. ብሔር ብሔረሰብ ሁሉም እንትን አለ ኃላፊነት አለ የዚች እናት ጉዳይ ማለት ነው። እና ኡምሪ ኢሳኒ ከናን ብያ በሁን ኢሳኒ ፍንተገባው ዱጋ ድባቹዳ ካናፉ ዮ ደንዳማ ተኤ ሁመኒ ወልት ያየ
waan gargaaramuu qabu gargaarame maali ku namni hanga nangeenya namni humna qabu namni bakka barbaade ga'ee nyaatee waan barbaade hojjechuu danda'u gargaaramaa jira yeroo amma. Haadha teenya tana yoo gargaaranii biyyatti galchan maatii ofiitiin ga'an yoo maatis qabaatan yoo waan barbaachisaa ta'e guutanii fi yoo galchan kun hojii waaqayyoon namarraa jaalatu jechuudha. Egaa akkasii siniin jedha. Haasaa isinitti guddisuu hin oolu. Warri mana kanaaf immoo haaraa taatan sabiskiraayibii sheerii gochuudhaan maatii taatoo nu jajjabeessa'ee akkanumatti wanta isin nurra irraa baranna jennee yaannu waliif qoonna. Egaa warroonni biyya namaa keessa hojjettan immoo mana namaa keessa waaqayyo isif faana haa ta'u hunduma keenya faana waaqayyo yaa ta'u iddoo nagaa naa turaa isiniin jedha.